السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرمو هندي خيسان بكجر تنتي نجاح رحمن ربي سن راح أجراتو سن جتا أرمو تيك كالف كجاري هندي خيسانو نيار كتنجيت يادا أمة ببواخنا أمة خني وان سايكن يوخاهو نما غرغارو دنداني متي مالف إفيفو نما غرغاراني يجودا أكمتي نمتي تشوخون أصوني في قباتي يوخاهو waboo gargaarallee jaanii ibidda manaa isaa irra kaayanii jechuudha. Uffata isaa ilaalaa, kophee isaa ilaalaa, qallitti ilaalaa jechuudha. Nama uffatee qaamarraa hin qabne, kan nyaatee garaa hin qabne, gizee goojoo citaa irra gubu, duruyyeedha jaanii gizee dhugaa Oromoo tana dho'isan, yaa Oromoo maaltu isin dhagahama isin? Maaltu isin dhagahama? Duruyyeen gabbaatee ifiif miitu ni jirti. Abbaan ifiif ni guba, abbaan ifiif ni qunxuuxa, hin qunxuuxu jechuudha. Kanaafuu Oromoo shira yoomillee Oromoo warra shira deebisu yoomirrallee Oromoo mootana akkami qaqqabna yookaan akkami nama dura qabna kan jetta yoo kan ta'u ta'e malee waraanni Abiyyi Ahmad ifaan bilisatti viidiyoo waraabbachaati mana namaa goojoo gartee goojoo miskiina tanarraa ibidda luqaasee kaanirraa baasee kaanirra qaawwa jedhu akka waraana gaafa gartee adawaa sunitti jechuudha. Maaliif kan gizee lolli dhufe gartee hogguu waraanni amaaratti gartee Tigraayin dhuftullee Eeltiraanillee yoo dhufan jechuudha. Kan gartee lola duratti dhumu ilmaan Oromooti Oromoo. Kan lola dura geessan ilmaan Oromooti. Kan lolaaf geessan ilmaan Oromooti. Kan rasaasaaf geessan ilmaan Oromooti. Kan manarra guban ilmaan Oromooti. Kan gartee waraanamaa fi waraana gidduu geessan ilmaan Oromooti. Kun hundi dhabameeti arra Itoophiyaa dullatti dur duute deebisuudhaaf sababa Oromoodha. Oromoo dhumu jira, hawaasa dhumu jira, hawaasni fi Oromoon damaan dhumu jirti, arra dhumu jirti. Arraan tana agarteeti. Eegumaatii dhaabaate gabbaate tun. Laa siirii yoo si godhan Oromooti siiriitti hin godhin. Dhugaa san dubbaddu, dhugaallee nu biraa ni qabda, dhugaa kan kee kan nu bira jiru ifirraa hin balleessin. Obboleessoo dhugaan siif hima. Garuu ammoo ummanni kuni yoo hawaboo gargaaruu danda'anii yoo hahuu gartee waaqa baatanii miti jechuudha. Oromummaa isaaniitiif kan manirra gubamu jiru. Oromummaa isaaniitiif kan lafarraa saamamu jiran. Oromummaa isaaniitiif kan lafa isaanii saamuu barbaadan. Oromummaa isaaniitiif kan gartee harka isaaniirraa nyaatanii nyaachuu yaatan jechuudha. Kanaafuu arra booda akki dursan hafee jira. Akka dursan deebifna jettanii bilaash hin xaarina. Wanni akkas jedhama hin jiru jechuudha. Dhugaa walii himneeti. Dhugaa wajji yaana malee akkana afaan wal diddibaa jechuudha. Wajji deemuun numa hin taane. Ummata kana